هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو هردوتو تخينيك قبين تربان كنا واه الرجارة فولي فتيكرو الرجاكون أكامتي هندورا أوروميا شكر في الفنية خيستي قدمو دانته أبساوة بوليجي خليسا utubani qabsoo fi afaanii fi arki oromoodha itti dhamanii itti fannifamanii itti biyya ari'amanii gariinis itti lubbuudhaan itti wareegamee afaan kun as geechu waa malee arraan tana kaasuuf hin deemnu kamaafuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turan aferaa keenya ogeessi kaameraa fullee hiyyatti kan argamu Abdunaasir Muhammad waliin ta'uudhaan qopheessee qophii kana kan isin biraan ga'u an boonaa birraadhaati. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasee sirboota dur isin aferuuf hin deema. Artistoota buleeyyii kaleessa waggaa 40 fi 50 arraa dura afaan Oromoodhaati wallisan yeroo itti afaan Oromoo dubbachuudhaan miti itti wallisuudhaan miti itti hin dubbatamne keessatti sagalee isaanii bareedduu saniin wallisanii dhaloota dhaalchisanii ittis wareegamanii qabsoo arraan tanaaf riqicha tahanii dabran keessa muraasa isin biraan gahuuf hin deema. Jalqaba irratti kan isin biraan gahu wallisaa Abdii Mahammad Yusuf. Abdii Mahammad Yusuf baha Oromiyaadhaa Dadar Soqaa bakka jedhamutti bara 1939 kan dhalate yoo ta'u kan hawaasa keessatti ittiin beekamu Abdii Qopheedha. Qophee kana katti baasan gaafa raadiyoo Harar seenee hojjechuu eegaleerraa qophii afaan Oromoo irraa tamsaasaa eegalee jechuudha. Guyyaa sana irraa ka'ee Abdii Qophee jechuudhaan moggaafameef. Abdii Qophee waa hedduudhaan yaadatamu. Abdii Qopheen sanduuqa walaloo artistoota Oromooti. Abdii Qopheen artistoota Oromoo kan inni karaarra kaa'ee walaloo fi yedoloodhaan utubee as hin gahin hanga guyyaa du'aatti hin jiru. Abdii Mahammad Yusuf sirna laftanyaa keessattis bara Haayila Sillaasee dargii keessattis duutiitti murteeffamtee harka isaatiin qabrii qotatee guyyaa rabbiin ji'a malee hin du'anii sun dhuguma akka ta'e isaatti gaa rabbiin itti murteessinee du'a san jalaa baase. Haa ta'u Abdii Qopheen bara 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalaa Finfinnee keessatti du'e. Mee sirba isaa kan Abbitoo Kabbatee irra deebi'ee wallisa kana yaanni hoogama keetii kajoo kanaan isin afeera sirba kana daawwannee haa walitti deebinu ta'a. Kaya jaldu, ikolekan mame, minduba kaya do, kaya ika onne, wabiniran tange. Egaa hordoftoota keenya sirba Abdii Qophee daawwannee walitti deebinee jirra. Ammaas kan isin biraan geenyu wallisaa Mustafaa Harawweeti. Wallisaa Mustafaa Harawwee baha Oromiyaadhaa magaalaa Hararraa kiiloomeetira muraasa fagaattee kan argamtu. Harawwee bakka Araddaa Suufii jedhamutti bara 1963tti kan dhalate yoo ta'u abbaa isaanii Abdii Mahammadii fi akkasumatti haadha isaanii Aashaa ammoo Abdii irraa dhalatan. Maqaan isaanii kan dhaloota Mustafaa Abdii Ahmadi. Meegaa sirba isaa Ayyee Tooyaa Abbaa koo kajuu kanaan isin afeeree walitti deebina. Wallisaa Mustafaa Harawwee akkuma beekamu bara dargiin kufuu dhiyaatu sanitti naannoo diida walitti qabamanii kaambii waraanaatti gartee gochisuu kanneen isaanis irra gahee sodaa tokko maletti odoo beeytanii teessanii qabsoon tuni habashaa darree wajjin silaa nutti hin duultanii jee waraana dargii kan yeroo san addunyaan sodaattu gaafa Afrikaatti sodaachisaa jaansan dura dhaabbatee gootummaa fi onnee qabuun dhugaa jirtutti himamee battalmatti ilkeen saatis boksiidhaan odoo tumanii irraa cabxee booda qalaa dambaa adaree biyyoo fidanii achitti mana hidhaa keessatti beelaan gocha suuqannee isaan Oromoota hedduu wajjin naannoo Hammarreessatti warreen rashaman keessaa tokko. Walumaa galatti Mustafaa Harawwee bara 1988 caba mootummaa dargiidhaati kan isaan wareegamanii. Mee sirba Mustafaa Harawwee kana isin afeeree walitti deebina. Turtii wallisaa Mustafaa Harawwee wajjin.
Ega daawwattoota keenya akkuma wallisaa Mustafaa Rawweetti aansinee sirba isaa isin biraan geenye ammaan tanagaa akkasumatti kunis waahiluma isaatii wallisaa Abraahim Baadiyyaadhaa baha Oromiyaadhaa aanaa Kombolchaa iddoo Tuulaa jedhamutti kan dhalatan maqaan isaanii kan dhaloota Abraahim Aliidha. Garuu kan inni ittiin beekamu hawaasa Oromoo biratti Abraahim Baadiyyaadhaati. Waa malee Abraahim Baadiyyaa hin moggaafamneef sirbi inni jalqaba baasee sirba jiruu fi jireenya hawaasa Oromoo baadiyyaa irratti fuulleffate. Kanaafuu arraan tana sirboota isaa keessaa kan booda baase albama boodaa jechuudha. Roobiin bishaan keessa galtii dheebuu fiixeessa arraabdi Oromoon biyya caaltu qabdi wal dhabdeedhaaf biyyasii milkiirraa baqatte kanjuu godaante kanjuu kana isin biraan keenya. Abraahim Baadiyyaadhaa keessumaafuu wallisaa qofaan hin beekamu. Abraahim Baadiyyaadhaa qabsaawaan. Abraahim Baadiyyaa akka seenaan galmee afran qalloo irraa odeeffannetti waa sadii jibba jan sirna labxanyaatii fi gantuu akkasumatti qofa uffachuu hin jaalatu jan. Abraahim Baadiyyaadhaa jireenya isaa keessatti biloolomii fi marxoo aadaa uffata harargeedhaa fi goofaree filee filaa keessa kaayyachuu fi harka tokkoonis qonyee mancaa harka qabatee harka kaaniinis ulee kana jechuudha. Jireenya isaa keessatti aadaa fi eenyummaa isaatiin gaggeessa jechuudha. Haa ta'u Abraahim Baadiyyaa boodarra immoo qabsoodhaaf naannoo gaara mul'ataa otoo jiru achitti qabamanii hidhaa guddoo gurawaatan dhiyaazuun itti hidhametti achitti hidhaman. Booda Abraahim Baadiyyaa akkuma gartee onnee qabuu fi akka gootummaa qabu sanitti humna waan qabuuf mana hidhaa cabsee waardiyaa ajjeesee baafatee jechuudha. Booda naannoo qabsoo irra jiru sanitti deebi'an boodaas qabamanii qalaadaan baatti hidhamu awwadaa horsottis bakka inni ittiin hidhamin hin jiru. Walumaa galatti Abraahim Baadiyyaa hanga jirutti roorroo fi gartee gidiraa isarra geesse dhugaa sabaa awwaaluu irratti takka ibduuban deebine. Mee sirba isaa kana dhageeffannee walitti deebine. Garuu Abraahim Baadiyyaa kan itti du'an gaafa Eertiraa fi Itoophiyaa walolaa jirtu akka lokkoo isaa faranjiidhatti bara 2000 kan isaan addunyaa kanarraa du'an boqotanii iddoon awwaalcha isaaniittis dhalootuma isaaniitti raawwatame. Mee sirba isaa kana isin afeeree walitti deebine turtii wallisaa Abraahim Baadiyyaa wajjin. Qophii bishaan keessa galti dheebuu fixeensa arraabdi akka malee deemaanni quba Oromoo akka qabsootti quba guyyaan gammachuu teenyaani dhufa guyyaan Egaa daawwattoota hordoftoota keenya qophii sirboota durii wal faana duubaan isin biraan gahaa jirra. Akkuma jalqabatti wallisaa Abdi Qophee isin biraan geenye itti aansinee kan Mustafaa Rawweetii itti aansinee akkasumatti kan Abraahim Baadiyyaadhaati. Ammas qophiin teenya aanaa qarsaan nu geessite. Aanaa qarsaa wallisaa Ahmad Kabiiraati. Wallisaa Ahmad Kabiiraatis wallee qofaan hin beekamu qabsaa'aadha. Booda maayikii fi gitaaraan dhaabbachuu dadhabnaan qabsoodhaan manaa bahee akka ta'isaatti magaalaa Hargeysaa biyya Somaalilaanditti jechuudha. Shira qabsoo keessatti lubbuun isaanii dabarte. Mee sirba isaa keessa bisilee hajuu kanaan gartee isin afeeree walitti deebina. Garuu wallee isaa fi gartee seenaa wallisaa Ahmad Kabiiraa kutaa lammaffaa goonee isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Har'a immoo sirboota isaa keessaa tokko kan inni wallisee isin biraan geenya. Wallisaa Ahmad Kabiiraa wajjin turtii gaarii godhaan isiniin ja'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti ammallee qophiin keenya akkumatti fufetti jira. Nu faana turaan afeerraa keenya. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya wallisaa Ahmad Kabiiraa wallee isaa isin biraan gaheetiin ture. Amma garuu dirra afran qalloo magaalaa dirree dhawaatu nu geessiti. Qophiin seenaa teenyaa arrantana. Dirree dhawaa waa hedduudhaan yaadanna. Dirreen dhawaa afaan Oromootii fi seenaan Oromoo waggaa 150 eega dhabameen booda immoo lubbuu godhatee biqilee aadaa fi eenyummaan afaan saba kana akkatti raadiyoo dubbatamuuf akkatti wallifamu akka hawaasni gartee aadaan isaa kun deebitumu Oromoota afran qalloodha. Magaalaa dirree dhawaa keessatti afaan kun kan deebi'an. Keessumaafuu bara 1962 hundeeffama baandii afran qalloo fakkeenya godhachuu dandeenya.
isaan keessaa warra gameeyyii ta'anii keessumaafuu baandii afran qalloo keessattii fi hiriyaa jaalalaa aduu birraa keessatti warreen gahee guddaa gumaachaa turan keessaa wallisaa cimaa walaleessaa yadaleessaa akkasuma gaazexeessaa qabsaawaa Imee Yusuf ilma afran qallooti ilma jaarsoodhaati. Imee Yusuf bara 1962 irraa eegalee hanga bara 1992tti qabsoo fi eenyummaa sabaa irratti hanga guyyaa du'atti nama ibbooda deebi'ee miti. Imee Yusuf waa hedduun yaadachuu dandeenya. Saahiba waahila Shantam Shubbisaa, waahila Yoonis Abdullaahi, waahila Alii Birraafaa. Haa ta'u Imee Yusuf bara 1992 naannoo Funyaan Biiraa bakka jedhamutti qabsoo irratti wareegame. Mee sirba isaa gosaa fi gosatti wal filuu haa dhiifnu, gandaa fi gundatti wal qooduu haa dhiifnu, Oromummaa qofaan haa wal iyyaafannu. Sirba isaa hajuu kana isin afeera. Imee Yusuf seenaa isaa yeroo gabaabdutti isiniif dhiyeessina. Garuu har'a sirba isaa kana isin afeereetiin hanga boodaan walitti deebinu ta'a. Hanga suu Imee Yusuf wajjin turtii gaariin isiniin jira. Walqootuu hadiisnu gosaa fi gosatti wal biluu hadiisnu Oromummaa qofaan hawal jaabeeyfannu diinaa keenya irratti gamtaan haa bobbaanu. Egaa daawwattoota hordoftoota qophii gola seenaa gaa sirboota dur wallistoota gameeyyii buleeyyii gaa taakkan lama jennee gaa isin biraan gahaa jirra. Ammaas gaa qophiin keenya akkumatti itti fufee jira. Ammaas qophiin keenya Haramayaa nu geessuu deemti. Wallisaa Usmaayyoo Musaa bara 1963 baha Oromiyaadhaa ana Haramayaa Haragamatti kan dhalate yoo ta'u Usmaayyoo Musaa sadaasa jaha bara 2006 du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Usmaayyoo Musaa waggaa 8 mana hidhaa garagaraa keessatti sirna mootummaa wayyaaneetiin gidiraa hedduun irra arguudhaa fi tumischaa fi gartee garmalee miidhamuudhaan turumsaa miidhamtee egaa wallaansarra odoo jiru fayyuu hin dandeenye bara 2006tti du'aan addunyaa kanarraa raawwatame magaalaa Cirootti sirni awwaalcha isaatis achumatti raawwatame jechuudha. Usmaayyoo Musaa wallisaa qofaa miti qabsaawaadha. Baandii caffee gadaa keessatti bara 1999 irraa eegalee hirmaatee maayikiidhaa fi gitaaraa fi kaaraakaaniin kilaashiin dirree qabsoo dhaabbatee nama eenyummaa isaa biyya isaatiif wareega guddaa kafale. Usmaayyoo Musaa eega hidhaarraa bahanis bara 2003 akka lakkoofsa faranjiidhaatti eega hidhaa bahanis an biyyatti jedhiisee hin deemu cilee haa ta'u daaraa haa ta'u jedhu dhugaa jirtu himee artist Usmaayyoo Musaa biyya isaarraa deemuu dideeti du'aan addunyaa kanarraa biyyuma isaatti gartee du'eetu. Garuu Usmaayyoo Musaa hin duune seenaan isaan wajjin jiru. Mee sirba isaa keessaa tokko seenaa dhaabbataa kan jiru kanaan isin afeeree walitti deebina. Seenaa dhaabbataa kana daawwadhaa walitti deebina. Hanga xumura hanga sagantaa keenya nu faana turaan afeerraa keenya qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana tura wallisaa Usmaayyoo Musaati wajjin. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya gaa akkasumatti gaa wallee Usmaayyoo Musaa seenaa dhaabbataa kan jiru kana isin biraan keenyeeti jirra. Meegaa amma gaa yeroo qabaanne gaa qophii keenya gaa gara xumuraa irratti finnee waan jirruuf meegaa isaan keessaayis arraantana warreen buleeyyii arraantana lubbuudhaan hin jirre warreen hangafoota keessumaafuu bara 1970moota keessa garee Maqdashoo Yoonis Abdullaahi Maamushee Maama Bookee fa'aa wajjin Shantam Shubbisaa fa'aa wajjin waa hidhatanii gartee sirna labxanyaa Haayila Sillaasee dheeffaa biyyaa bahanii qabsoo hidhannoo tan qawwee yeroo san Maqdashoo jirti jechuudhaan barbaada biyyaa bahanii achumatti gaa duutii isaan itti taate wallisaa Abdullaa Arusi andubran dhiisu kan jiru kanaan isin afeeraa. Wallisaa Abdullaa Arusiidha nama jalqaba bayyanoota guddaa qabu hubannoo guddaas qabu akkuma hubannoo qabu saniin eenyummaa isaa falmachuu fi aadaa isaa guddisuudhaaf booda dadhabnaan kara dirree qabsoodhaatiif biyyaa baanne biyya ambaa magaalaa Maqdashootti du'aan addunyaa kanarraa boqotan wallisaa Abdullaa Arusiidha. Egaa akkuma hangaa jalqaba irratti isiniin jeegaa qophiin keenya gaa amma gaa xumurarra geenye jirra. Wallisaa Abdullaa Arusii wajjin sirba isaa kana kan dhageeffannee gargar baanu ta'a. Nutis qopheessee qophii kana gaa kaasiin isin biraan gahu an boonaa birraadhaati. Ogeessi kaameeraa fuullee kiyyatti kan argamu Abduu Naasir Muhammad waliin ta'uudha. Qophii bareedaa kana ayyaana irreechaa sababeeffannee kan isin biraan keenya
kuno kutaa tokkoffaa isaa xumurarraan keenya jira. Torbaan qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaan afeerraa keenya. Qophii kana kan isin biraan ga'u boona birraatii fi gaabtu Naasir Mahammad isin biraan kaanii jiran nama torbaan nu haa taasisu. Lali siba dunia, lali lali, lali, lali siba dunia, lali lali.